Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Amiin. Dursiitii obboleessa kee waliitiin araarami. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu maatiiwwan Waaqayyoo, hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuu biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya ala biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii, akkam turtanii? Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo, toloonni fi raajonni qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti kutaa arfaffaa waa'ee kadhannaa, akkaataa kadhannaa fi seeraa fi heera kadhannaa kan walitti ilaallu kutaa arfaffaa. Yeroo darbe barnoota keenya kutaa sadaffaa keessatti kadhannaa Waaqayyoo dhaga'uu fi kadhannaa Waaqayyoo hin dhageenye, yookiin immoo kadhannaa Waaqayyoo fudhatuu fi kadhannaa Waaqayyoo hin fudhanne jennee bakka lamatti qoonnee ilaalleerra. Isaan keessaatii keessumaa wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 9 kaasnee gaafa ilaallu waa'ee namoota lammanii kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa galan, isa Fariisaawii fi isa Qaraacii yeroo darbe walitti ilaalleerra. Guyyaa har'aa kanas immoo kadhannoota hin barbaachisne yookiin immoo kadhannaa Waaqayyoo hin barbaanne kan jedhudha waliin ilaalaa kan jirru. Kutaa meeqaffaadha? Har'as immoo kutaa arfaffaa walumaatiin ni ilaalla. Dursiitii obboleessa kee waliitiin araaramii jedha. Guyyaa har'aa kana waa'ee kadhannaa koorsii walitti fufiinsaa kadhannaa kan walitti ilaallu wangeela qulqullichaa Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 24 gubbaa irratti dursiitii obboleessa kee waliitiin araaramii jedha. Namni tokko kadhannaadhaaf, kadhannaa taasifachuudhaaf, waan barbaadu argachuudhaaf akkuma wangeela irratti yeroo darbe kutaa tokkoffaas lammaffaattis ilaalle qosoqosaa isiniif banamaa, kadhadhaa ni argattu, kennaa isiniif kennama akkuma wangeelli jedhu. Egaa namni kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa deemu haaloo qabatee deemuun isa irra hin jiru jedha. Kana jechuun haaloo qabatanii kadhannaa qufaadhaan qabamanii hanna deemuun akka seera akka heera mana amantaatti dhorkaadha. Asirratti waan tokko haa ilaallu. Wangeela kana gubbaa irratti akkana jedha. Aarsaa dhiyeessuudhaaf, kennaa kennuudhaaf gara mana qulqullummaa deemuu dandeessa. Namni kamiyyuu aarsaa dhiyeessuudhaaf, kadhannaa taasifachuudhaaf gara mana qulqullummaatti ol seenuu danda'a, deemuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu dursa haaloo isaa dhiise obboleessa isaa walloleetiin araarame dhiyaachuu qaba. Kanaafidha aarsaa dhiyeessuudhaaf gaafa yaaddu aarsaa kee sana bakka irratti aarsan sana dhiistee dursiiti obboleessa kee waliitiin araarami. Sanaan booda deebite aarsaa kee dhiyeessitaa jedha. Asirrattis kan laallu kadhannaan aarsaa Waaqayyoof dhiyaatudha. Kennaa Waaqayyoof dhiyaatudha. Waaqayyoon immoo kan inni barbaadu kadhannaa qulqulluu akkasiidha. Waaqayyo kan barbaadu fedhi Waaqayyoo kadhannaa qulqulluu malee kadhannaa jal'ina of keessaa qabu, kadhannaa haaloo of keessaa qabu, kadhannaa namoonni akka badan, kadhannaa namoonni akka du'an, namoonni lubbuun isaanii biyya lafaa irraa akka boqotuuf yoo kadhanne kadhannaa akkasii kana Waaqayyoon hin dhaga'u, Waaqayyoos hin barbaadu jechaadha. Inni biraan guyyaa har'aa kana kan waliitiin ilaallu kadhannaa Waaqayyoon hin dhageenye kutaa seera koorsii walitti fufiinsaa kutaa arfaffaa waliin ilaalaa jirra. Egaa guyyaa har'aa kana immoo inni lammaffaan wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasne hanga dhumaatti gaafa ilaallu seenaa namoota sadii ilaallaa jedha.
Namoonni kun yeroo sana haati Zawdiyoos faa haati ijoollee Zawdiyoos haati isaanii ijoollee ishii waliitiin sagadaa waan tokko kadhachaa gara Waaqayyoottis dhiyaattee jedha. Haati Zawdiyoos haati haadha warraa Zawdiyoos ijoollee ishii lama qabatteetu, dubartiin tokko ijoollee ishii lama qabatteetu kadhannaadhaaf gara mana qulqullummaa yookiin immoo gara gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti dhiyaattee jedha. Ishiinis sagadaa, sagaduun ishii bayeessaa, kadhannaaf dhaabachuun ishii bayeessaa, baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola, baay'ee tokko das nama godha jechuudha. Kadhachuun bayeessaadha. Waan kadhannu garuu beekuun barbaachisaadha. Kadhannaaf mana qulqullummaa deemuun barbaachisaadha. Waan kadhannu garuu beekuun barbaachisaadha. Kadhannaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Waan kadhachuuf qophoofne garuu beekuun barbaachisaadha. Yeroo kana dubartiin kun ijoollee ishii lamman qabattee gara gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoositti dhiyaattee jira. Yeroo kanas gooftaan keenya waan fedha keenya, waan yaada keenya, waan beekuudhaaf maal akkan siif taasisu barbaada jechuudhaan ni gaafateeni jedha. Isheenis deebistee akkana jetteen, ijoolleewwan koo kan lamman isaanii tokko karaa mirgaa, tokko immoo karaa bitaa teessoo mootummaa kee cina akka isaan naaf ta'an naaf ajajiini jetteeni jedha. Kadhannaa baay'ee fokkisaa ta'e, kadhannaa baay'ee barbaachisaa hin taane, namni yeroo tokko tokko waan isaaf hin mallee fi waan isa hin barbaachisne ni kadhata. Fakkeenyaatiif seera uumamaa boqonnaa 3 kaasnee gaafa ilaallu kufaatiin Addaamii fi Hewaan wanta isaaniif hin malle waaqa ta'uu waan fedhaniidhaafi kan isaan kufan, yookiin immoo namni waaqa ta'uu hin danda'u, yookiin immoo namni aangoo Waaqayyo bitaa fi mirgaan taa'uu hin danda'u. Akkamitti teessoo Waaqayyo cinaa bitaa fi mirga giraashmaash yookiin immoo qanyaashmaash akka ishedhaa ta'u dubartittiin kun ni barbaaddee jedha. Gooftaan keenyas Iyyasuus Kiristoos deebisee akkana jedheen, wanta kadhattu hin beektu ittiin jedhe. Dhuguma wanta kadhannu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf kadhannaa irratti kadhannaan keenya qajeelummaa yoo qabaate, kadhannaan keenya barbaachisummaa yoo qabaate, Waaqayyo kadhannaa keenya ni dhaga'a. Dhugumatti waan nu barbaachisus ni beeka. Wanta kadhattullee hin beektu jedheen dubartittii kanaatiin. Sanaatiin booda ani dhuguudhaaf kanan jiru xuwwaa sanaa dhuguu ni dandeessuu ittiin jedhe, yookiin immoo dhuguu ni danda'uyyuu ittiin jedhe. Isheenis immoo ni dandeenyaa ittiin jetteeni jedha. Xuwwaa jechuun makaraa, dhiphina, gidiraa inni biyya lafaa irratti nu fayyisuuf jecha mirga abbaa isaarraa gara biyya lafaatti dhufee foon keenya uffatee rakkoo sana hundumaa damdamachuu danda'uyyuu ittiin jennaan ni danda'u jettee dubartiin kunis deebistee jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 20 lakkoofsa 20 kaasaatii hanga lakkoofsa 32tti dubbisuu ni dandeessu. Kanaan booda gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos, anis kanan dhuguuf jiru xuwwaa sana ni dhugduu jennaan eeyyeen ni dhugnaa ittiin jettee jedha. Gooftaan keenyas deebisee akkana jedheen, xuwwaa sana dhuguu dandeessu, mirgaa karaa bitaa fi mirgaa taa'uu xuwwaa sana dhuguu dandeessu, bitaa fi mirga abbaa koo garuu taa'uu hin dandeessan.
Inni kunis immoo warra isaaniif qophaa'eef malee callisee miti. ጽዋዬን ትጠጣላችሁ በቀኝና በግራ መቀመጥ ግን በአባቴ ዘንድ ለተዘጋጀላቸው እንጂ እኔ የሚሰጠው አይደለም። ብርገኮ ቢታኮ ታውን ወራ አባይራቲ ኢሳኒፍ ቆጳኤፍ መሌ ነመ ሁንዱማቲፍ ሚቲ ጀቹዳን ጎፍታን ቆርች ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደ ከነ ኒዱበቴ ቢታፊ ምርገታውን ደንዴሱ ገሩ እንኩንሞ አባኮ ብራ ወረ ቆጳኤፍ ቢታፍ ምርገኮ ወረታው መሌ ወረካኒፍ ሚቲ አንስሞ ከነን ከኑ ሚቲ ጀደን አስሩም ሰምተው በወንድማማቾችም ተቆጡ። ኢየሱስም ግን ወደ እነሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ የአሕዛብ አለቆች እንዲገዟቸው ታላላቆቹም በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ። በእናንተ እንዲም አይደለም። እጋ ወረ አሕዛብ ቦታ ዱርስቶን አሕዛብ ቦታ እስንረት አከሞአን እስንረት አከሻከለን ኒቤክቱ እንኩን ገሩ አከነሚት ጀቹዳን ዱበርቲቲ ከነ ዋን ከደቱሌ ሂምቤክቱ ittiin jedheeni waan kadhattullee hin beektu ittiin jedheeni maatiiwwan waaqayyo waan kadhannu beekuun barbaachisaadha. Fayyaa kadhachuun ni danda'ama. Qabeenya kadhachuun ni danda'ama. Inni gaa'ila hin qabne gaa'ila keessatti gaa'ila akka argatuuf yoo kadhate rakkoo hin qabu. Inni fayyaa hin qabne fayyaa isaatiif fayyaa akka argatuudhaaf yoo kadhate rakkoo hin qabu. Inni beekumsa hin qabne beekumsa akka argatuudhaaf yoo kadhate rakkoo hin qabu. Inni cimina kiristaanummaa hin qabne waaqayyo akka isa cimsu yoo kadhate rakkoo hin qabu. Inni qorumsitti baay'ate qorumsa keessa akka ba'uuf yoo kadhate rakkoo hin qabu. Inni waan ittiin jiraatu dhabe yoo waan ittiin jiraatu kadhate rakkoo hin qabu. Garuu waan nuuf hin malle kabaja nuuf hin malle ulfina nuuf hin malle yoo barbaanne dhumni isaa kufaatii ta'a jechuudha. Akkuma Addaamii fi Hewaan namarraa kan barbaachisu namaaf kan barbaachisu wanti taa'eef jira. Daangaan namaatiif kaa'ame ni jira. Daangaa nuu kaa'amen daangaa namummaa dabarree bineensa yookiin immoo beellada taana yoo ta'e daangaa namummaa dabarree seexana taana yoo ta'e hojii seexanaa hojjenna yoo ta'e kadhannaa akkasii waaqayyoon hin barbaadu. Haadholiin keenya tokko tokko harmooliin keenya tokko tokko balaa konkolaataatiif si adaarragu. Lubbuu kee akkas haa godhu, si haa cabsu, si haa barbadeessu jedhanii namoonni namni akka baduuf, namni akka du'uuf, namni akka cabuudhaaf nama irratti kadhatan ni jiru. Kadhannaa isaanii dhugumatti waaqayyoon hin dhaga'uuf. Xonqaayonni jireenya namaa gaa'ila namaa irratti qabeenya namaa irratti fayyaa namaa irratti ni hojjetu. Kadhannaa isaanii waaqayyoon hin dhaga'uuf. Warri maaliif na caale jedhanii hinaafanii nama irratti waaqa kadhatan waaqayyoon kadhannaa isaanii hin dhaga'u. Warra badii namaa dubbatan waa'ee cubbuu namaa haasa'an kadhannaa isaanii waaqayyoo hin dhaga'u. Warra kufaatii namaa barbaadan waaqayyoon warra kadhatan kadhannaa isaanii waaqayyoon hin dhaga'u. Warra yaanni isaanii jal'aa ta'e warra ija isaanii dunuunfatanii kadhatan waaqayyo kadhannaa isaanii hin dhaga'u. Warra gara dacheetti gad jedhanii kadhatan kadhannaa isaanii waaqayyo hin dhaga'u. Warra gara samiitti ol laalanii warra dhiifamaan kadhatan warra obbolootatti araaramanii kadhatan waa'ee jaalala biyyaatiif warra kadhatan waa'ee tokkummaa obbolootaatiif warra kadhatan warra mana kiristaanaatiif kadhatan warra cubbamootaatiif warra kadhatan warra hidhamee jiruuf warra kadhatan warra du'ee jiruuf warra kadhataniif waaqayyo kadhannaa isaanii dhaga'a jechuudha maatiiwwan waaqayyo. Kanaaf du'a namaatiif warri kadhattan hin kadhatinaa waaqayyo kadhannaa keessan hin dhaga'u. Badii namaatiif diigamuu namaatiif warri kadhattan hin kadhatinaa waaqayyo kadhannaa keessan hin fudhatu. Aangoo isiniif hin malle warri kadhattan waaqayyo kadhannaa keessan hin fudhatu. Namni akka du'u warri kadhattan hin kadhatinaa. Dhuma isaa waaqayyoon na agarsiisu jettanii warri kadhattan hin kadhatinaa waaqayyo kadhannaa keessan hin fudhatu. Waa'ee cubbuu keessanii qofaa waa'ee badii keessanii qofaa beekuun barbaachisaadha. Kadhannaa irratti wanti kadhannu maalidha? Wanti na hir'ate maalidha?
Rakkoon koo maalidha jennee beekuun barbaachisaadha. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 21 gubbaa irratti wanti na hir'atu maalidha? Kadhannaa keessatti kadhachuudhaaf, gara mana qulqullummaatti dhufuudhaaf, kiristaana ta'uudhaaf, soomuudhaaf, sagaduudhaaf, asiraatiidha moo bakuraatiidha moo hangafa kennaati moo 10 keessaa tokko moo kennaadha moo hangafa kennaati moo maaltu na hir'ata jennee of beekuun, of ilaaluun, dhaabannee of beekuun barbaachisaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 irrattis maal jedha? Lakkoofsa 21 gubbaa irratti wanti na hir'atu maalidha jedha. Maaltu isin hir'ata laata? Maaltu na hir'ata laata? Namoota baay'ee maaltu hir'ata laata? Kadhannaa dhiyaachuun dura, adeemsa kadhannaa, akkaataa kadhannaa, haala uffannaa kadhannaa, bakka kadhannaa, iddoowwan kadhannaa beekuun, hubachuun barbaachisaadha maatiiwwan Waaqayyo. Wangeela kana gubbaa irratti wangeela Maatewos boqonnaa 20:19 lakkoofsa 15 kaasnee gaafa ilaallu namni tokko yaa barsiisa jireenya bara baraa akka argadhuudhaaf waan gaarii maal raawwadhu jedheetu isa gaafatee jedha. Innis deebisee waa'een gaarii yookiin immoo waa'ee gaarii raawwachuu maaliif na gaafattaa jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos deebiseef. Gaarii kan ta'e innis tokkodha. Abboommi isaa eegi ittiin jedhe isa kamiin jedhee gaafatee jedha. Hin ajjeesiin, hin sagaagaliin, hin hatiin, sobaan ragaa hin ba'iin, abbaa fi haadha kee kabaji, abbaa buddeenaa kee irratti sobaan ragaa hin ba'iin kan jedhu kana itti himee jedha. Namni kunis deebisee isaan kan ammaa eegeedha. Wanti na hir'atu maalidha jedhee gaafatee jedha. Egaa wanta si hir'atu jira. Kadhannaa keessatti waan nu hir'atu baay'ee jira. Kadhannaan keenya maaliif dhaga'amuu dide? Waaqayyo dhuguma gara jabeessa ta'eetu kadhannaa keenya fudhachuu dide moo maaliif kadhannaan keenya dhaga'amuu dide kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een hin kadhatu, kadhannaan isaanii hin milkaa'uufi. Namoonni baay'een ni hojjetu, hojiin isaanii hin milkaa'uufi. Namoonni baay'een ni boo'u, imimmaan isaanii akkuma beekamu calliseedhuma rooba malee bu'aa hin qabu. Maatiiwwan Waaqayyo keessa keenya rakkoo jira. Waaqayyo gara jabeessa ta'ee otoo hin ta'in, Waaqayyo nu miidhuuf otoo ta'ee hin ta'in, keessa keenya rakkoo gufuu kadhannaa keenyaa kan ta'e yaada baay'ee jira. Haaloo jira, jibbiinsa jira, walirratti kaka'uu jira, nama hamachuu jira, nama ajjeesuu jira, nama haaloo qabachuu jira. Waan akkasii kana qabannee Waaqayyo kadhannaa keenya hundumaa fudhachuus dhaga'uus hin danda'u. Dursa aarsaan dura, kadhannaadhaan dura maal barbaada Waaqayyoon? Laphee qulqulluu barbaada. Kadhannaadhaan dura eenyummaa keenya beekuuf barbaachisaadha. Mana qulqullummaan deemuun dura qulqulloofnee argamuun barbaachisaadha. Kadhannaadhaaf dhiyaachuun dura qulqulloofnee kadhannaatti dhiyaachuun barbaachisaadha. Otoo hamii qabnu, otoo sagaagalli keessa keenya jiru, otoo cubbuun keessa keenya jiru, otoo namoota hamannu, otoo nama irratti tolcha, mana xonqaayii deemnee waan garaa garaa hojjennu, Waaqayyoon waan kadhanne nuuf laata jechuun sobadha. Waaqayyoon kadhannaa akkasiin fudhatu. Badii namaa, cabuu namaa, kufuu namaa Waaqayyoon hin barbaadu. Kadhannaa keessan Waaqayyoon hin dhaga'u. Warri cabaa fi kufuu badii namaatiif kadhattan hin dadhabinaa. Waaqayyoon kadhannaa keessan hin barbaadu. Waaqayyoon kadhannaa keessan hin fudhatu. Waan ta'eedhaaf kadhannaa Waaqayyo dhaga'uu fi kadhannaan Waaqayyo hin dhageenye maalidha? Kadhannaa Waaqayyo hin dhageenye kan jedhu kutaa 5ffaa torbee itti dhuftuu barumsa biraatiin waa'ee kadhannaa waa baay'ee barannaa. Isinis sabiskiraayibii gochuudhaan haaraa kan taatan sheerii laayikii gochuudhaan akka nu hordoftan isin beeksisaa. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni isaaf haa ta'u, kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Har'aaf kanumaan nu haa ga'u. Torbeetti aanu barumsa kutaa 5ffaatiin hanga wal agarrutti Waaqayyoon hunda keenya duukaa haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse galanni isaaf haa ta'u. Kennaan Waaqa Abbaa, arjummaan, hafuura qulqulluu, eebbi haadha keenya qulqulleetti biroo maadhami, eegumsa ergamootaa hunda